Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota dhaggeeffattoota uummata muslimaa biyya keenyaaf biyya alaatti argamtan nagaan isin haa dhaqqabu. Sagantaa waamicha muhaadaraa aanaa Didoo magaalaa Sheekii irratti argamu masjida Bilaalii fi madrasaa ijaaruu irratti argama. Namoonni asitti argaman bakka bu'uudhaan kan isin waamaa jiranu gaafa amajjii yookaan xarrii 10 Januwaar gaafa guyyaa 18 Rajabaa gaafa guyyaa 29 ta'a jechuudha. Kanaaf hundi keessan akka achirratti nu argamtan maqaa rabbiitiin isin gaafannee jirra. Ijoolleen biyya alaa jirtan keessumaa itti gaafatamummaadhaan kanneen aanaa Didoo jalatti argamtan itti gaafatamummaadhaan akkaawuntii maxxanfamu irratti maamiloota hedduu fi deeggarsa akka qooda keessaa nu baattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Inni dabalata dargaggoon magaalaa kana keessatti argamtan imaamotiin du'aatonni adda addaa namoonni waliin beeynu hundi keessan akka namoota hedduu nu dammaqsitanii birrii takka hanga miliyoonaatti isinirraa ajumna. Namoonni gariin lubbuun achitti argamuun waa hunda caalaa nageenya eeguun keessummaa keessummeessuun kun hunduu sin laallata waan ta'eef maqaa rabbiitiin akka achirratti nu argamtan irra deebiidhaan isin gaafannee jirra. Muhaadaraa aanaa Didoo magaalaa Sheekii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Guyyaa har'aa waa'ee marii muhaadaraa kan katamaa Sheekii masjida Bilaal aanaa Didoo waliin mari'annee akka muslimoota keenya hunda bira sagaleen nu gahee muslimoonni hundinuu ijaarsa mana rabbiitiif akkuma kana madarasaa diinal islaamiif akka namni nu hirmaatee masjidichi baay'ee dadhabee fuulduraan caccabees jigeeraa masjida seena qabeessaa waggaa dheeraa lakkoofsisee jiru hin ijaarra jennee xarrii 10 yookiin muddee gaafa 10 Rajaba gaafa 29 ulamoota gurguddaa biyyi qabu Dr. Jeelaanii kaasee nama hedduun kan irratti hirmaatu akka Ahmaddiin Jabal, Raayyaa Abbaa Maccaa, Sheekh Gaalii Mukhtaaris nama hedduudha maqaa isaanii lakkaa'uu kan hin dandeenye. Waamicha keenya immoo maqaa rabbiitiin akka muslimoonni isin bira gaheef muslimtittiin isin bira gahe mana rabbii kana harka wal qabnee akka ijaarru maqaa rabbiitiin waamicha gara keessanitti dabarfanneerra. Amaanaa yaa obboloowwan islaamaa yaa obboleettii islaamaa yaa namni ergaan kun isin bira gahe. Ummata muslimaa fi ummata biyya keessaa kan biyya alaa jirtan kan waamicha isinii godhaa jirru masjida Bilaal godina Jimmaa aanaa Didoo magaalaa Sheekiitti kan argamudha. Masjidni kun masjida hangafa keessaa isa tokkodha. Yeroo ammaa jijjigee caccabee fokkatee diigamee bakka itti qaraanullee miti bakka itti salaatanullee dhabeetu jira. Masjidni kun egaa nu malee homaan qabu gaafa muddee 10 yookaan xarrii 10 waamicha muhaadaraa bal'aa madrasaa fi ijaarsa masjida Bilaal waan qabnuufi nurraa hin hafinaa isiniin jenna. Keessummoonni gurguddaan gaafas argamanuu akka biyyaatti Ustaaz Ahmaddiin Jabal, Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Injiinar Gaalii, itti gaafatamaa Majlisa Oromiyaa Sheekh Gaalii Muktaar, Sheekh Sultaan Dr. Jeelaan mashaa'ikoota hedduutu irratti argamu waan ta'aniif akka nurraa hin hafne dhaamsa jedhu. Uummanni muslimaa kan biyya keessaas kan biyya alaa jirtanus namni amriin masjidaatii fi amriin madrasaa yaachisu hundi keessanuu waamichi kun waamicha barbaachisaa ta'ee masjidni nu jalaa jijjigee turee jennaan isin waammataarraa guyyaa amma isinitti himame kanarratti akka nu hirmaattanu maqaa rabbiitiin namni sagaleen kun isin bira gahe akka nu hirmaattanu jennee waamicha keenya isinii dabarsinaa. Ulamoonni gurguddaan kan biyya keessaa kan biyya alaallee jiran kan naannoo kanaa waan irratti argamanuu fi isinis irratti argamtanii du'aa guyyaa sanaa ofii keessanillee qooddattanii waan isin bira jiru yaada keessaniif qabeenyaa keessanis masjida rabbiitii akka qooddan jennee ergaa keenya isinitti dabarfanna. Guyyaa har'aa shuuraa bareedaa walgahii bareedaa goonee waamicha masjida magaalaa Sheekii masjida maqaan isaa Bilaal jedhamu akkuma obbolowwan koo dubbataa turan masjida baay'ee dadhabe dhannee ilaalaa turre baay'ee kan kufeedha. Bakka sanatti ilmiin rabbii akka deebi'ee ulamaallee achi keenyee hadiifni quraanni akka achirraa burqee biyya kanaaf raamsamuudhaaf qophoofnee isin waammachuutti jirra waan ta'eedhaaf namni waamicha keenya kana dhageessan ulamaan hedduun ni dhufaa jiru.
Finfinneerraa biyya adda addaarraa ni dhufaa jiru. Ulamaan jaallattan daa'iin jaallannu hedduun ni dhufaa jiru. Kana waan ta'eedhaaf jecha maqaa Rabbiitiin isin waamneerraa akka nutti birmattan, akka mana Rabbii ol kaaftan, akka mana Rabbii ijaartan, mana Rabbii ijaaruu irratti waan qabdan bira dhaabbachuun gahee keessan ta'uu qaba. Jannatatti mana Rabbiin akka isinii ijaaru isinii hawwaa walirra walumaan milkaa'u Rabbiin waa taasisuun isiniin jedha. Ergaan kan obbolowwan keenyaa, sheekowwan keenyaa, namni godina Jimmaa keessa jirtan, magaalaa Jimmaa keessa jirtan, koree muhaadaraa aanaa dedoo magaalaa Sheekii Masjida Bilaal akka taatan. Masjidatu kan Rabbiiti, nutu muslima waan ta'eef kan waliiti, kan wajjin yoo ijaarre wajjin jannatatti hin gallu waan ta'eef nageenya isaa eennee qarshii nurraa barbaachisu, yaada nurraa barbaachisu, isinirraa barbaachisu akka nu gumaachitan. Lammaffaa kiiloomeetirii 18 baay'ee gabaabduudha. As ollaa kana waan ta'eef dhaqxanii yoo ilaaltan otoo muhaadaraan hin gahin dhaqaa ilaalaa, yaada nu hirmaadhaa, dhaqaa nu ilaalaa, nu ijaaraa, walaa ijaarru. Gara biraatiin warri naannoo biraarra jirtan, Ameerikaarra jirtan, Awurooppaarra jirtan, addunyaan iddoo tokko maaddii tokkorra jirti waan ta'eef waan isinirraa eegamu yaada hanga qarshii, qarshiidha hanga yaada. Masjida kana bira dhaabbadhaa. Masjida qofaa miti kan ijaaru. Kollejjiin mana bultii addaa kan jedhame ijaarree nama barsiifnee daa'ii oomishuudhaaf, imaama oomishuudhaaf, barsiisaa oomishuudha waan ta'eef lamaan wal qabatee deema waan ta'eef billaahi alaykum gaafa amajjii 10 akka amaarifaatti xirri 10 akka faranjiitti immoo jeneraalii 18 akka arabifaatti gaafa rajaba 29 wal argaan keenya magaalaa Allahu akbar.